والسلام عليكم تشاو غرقوتين أنا كان ما تقوتين ما تقوله أوامن يسوع برباد يسوع كان مريم لك كلام نعمل إنجيل I love you يسوع I love you ورابطو I love you يسوع I love you مريم سيتو كان let's go ورابطنا جدا كنا لا رندي بيا دينغتا جدي نجلبه جتا ديلات توكو لما سدي I love you يسوع I love you مريم I respect you respectful ورابطنا دي ماتي الرابوا أكستنجرا ما جتري إسلام ما مالي مات يسوع سينجبا إسلام ما مالي مات بارات نسينجرين كاري بارات بيجنا الشيخ ميني برو أما فولو كنجا جمبر بقى challenge yo jete gana musika basan way mutasa kabame gan baga kabame donc oro mayim baga kabame ngadi bambar baga kabame e ñundi sem chanson akka ganda tigande no rap sature abaji fari kamne ke satar rap sature abi yijim mamba kambu siyasa nagade tawfidile udanyate tawfidile I respect you yesus tamanu sati isamiti obolesana na olin dalate yo kono kabajan kabafi namara ra bolesa ko wato ko chundo bar namara awole obolesa ko ti garu wato ko chundo amantan gargal lugal chechu to badda ijitan mana banatan mana nama to ko to video min kennon folon jamara mera ko to talu mari folo ke shakala dubbo waslata bagada kan duftani amma ojinja maramera siluman agenda kesa bay nawamina sher na tingorina sher si tingor na tunufina follow ko fa kota kada bodde gemi kesalis kele hasem nanta bachisina nam tokko sadi gale nanta bachisina follow barbada fetu kristana midi masqala baddu ko tol gali gasti masqala akaratila video bay aya gabanyin follow lo jingo ايش ورجال يسكوا مشان شنفرتهم فولو بقى بدن سيستم هارات بيرا سيستم ني هارام بيكون جرا كنا كبات تلام جباتي بانينسيني قديسا نمني كوما ديبيسا ديتكون جرا كمي سيتي غليمبت ورجال يسال غتن بقى بدن الا ورجال يسال غتن والله نم نوينا ده ولا بيرغا ربي جدي وابرادي سي فولو تشدو دبي كوما لما دبي امبيكو نيوتي كبادو مرادي كوما لما تكايجا كودي ارغي امبيكو من كي مالا دوغاتي وامبر بعد نغافدو والله كنو لكوب سانسيدي باسلا ابو فولو كو نديم نانجي امريكا را دولي او بلزو فولو سيستم ني تيك توك نا ايامي انا قفا في ايامي ما وانت مي مالي جيمران توري كاليس ايامي تي بابا تيچو كانا بودي فولو كو تشيسو مي ادبم تيك توكين كو ايشي شيكين كيسين ابامبر بعد المانا ما تو قفان كنت فولو ول كودي مانا كان أجي فدا تكتوكي سيرا عربا سي بغا مدن أما في نما قال شاجرة أما في نقال شاجرة قالوا بلينغتي سام مالن بلينغتي نموتا منكو فولو قلن ورقستيرا جلن غوتو فولو قلن أكاس أدكو قد تقاني سين نمون دتو قلن أكا كيتين نمون نمتو مو يسوس إمبيغا بانسا كيسا يسوس سما چام نتي مو چالا سمتي سنيا قرو يسوس أنون دبي فن نجعل إنسانون أوجنتين يقرون لا علما أوجيكين يادوت كنا في يوم بعد تجمع باره كيا بيكون ودنيا كذا نجتي سنا أمالي شيء بيكون نرجع غافن تيجي كيا بر واني شيء بيتوبر واني شيء جالت توبر أشياء كان كابوجنا يقدر مني كيا باين جالت أنا وان دوما كان دي سبيكان tapi bisa malif nama jalan tu toko iya nanti jalan tu samarin jalan tu kan gurbat jalan tu kubayi jalan tanah isi wantan isi jadi ni start thank you all mago isi wantan isi jadi ni start segala ini karena fiuman dia coba betan ni nama jalan tu kubayi lagi Yesus ini mo nama cala jalan natanan isan menjadi aku kap nama tu ndo malah jalan tu nurut nama tu ndo malah itu kau nurut agak dendam persen tu merasa nama tu jerat tu sejak kabasa mungkin juga kulis luar rumah kau malah jirenya nama alalan mati cukup mati. Karena view abang berbalik gafur ufi waner tu. Milion di depan mitam tu
namni luumni itti beekamaa ta'u waa'ee Yesuusin gabbee Yesuusin beekaman bakka hin bu'u. Bartoota Yesuusin haaromsaa turan. Ati barsaa miti ittiin jedhanii. Itti geessaa turan fannoo irratti Yesuusin. Ati dhuga mootii warra Yihudaa taate ofoo nuunis oolchee aga jedhamutti. Waan Yesuusin hin jedhamne hin jiru. Akkama waa'ee nama taraa tokko gabbu yaasaan lallabni koo Yesuusin nama dheeruun gahu. Waa'ee isa haasa'amu, waa'ee isa dubbatamu, waa'ee isa haasaan isa irraa bareedu, waa'ee isa yoo na'aase wabii jireenya kootee tokko narraa miidhagu tokko lafa ga'a. Kolkolleen mandaraa tokko gaafan gadi bu'ee fuudhee booldi godhee wal kaasuun Yesuusin nuuse. Waa'ee maaliif? Barbaachisu. Asfalligu geetaan miiliyoon dirriba dhukkee isaarraa kaachan bakka amantaan isaa irree jira isa amantaan jedhu reebanidha. Malee dhufanii nuuriyyeen tokko kaleessa utti waa'ee Yesuusin itoo beekin waldaan seennee hin barannee cuuphaa hin barannee dhuka guutummaa hin barannee diigala miti. Harka kaasee Yesuus Kiristoos isaa lubbusaa godhee hin fudhanne miliyoona. Tarii fudhachisuu danda'u beeku an agarre miidiyaatti sin agarre kakkarratan. Isuma gabbee macaafa qulqulluu keessaa edha. Yoom tajaajilaa ta'e ni jedhe. Namoota kotteen isaanii baay'ee rifatu waan bartaa. Bilchinaan qaban. Abdii Raggaasaa gaafa torba dhaqee shaaree nama qabsu ol qabe. Miliyooniin garuu takka akka nama fayyaatti waaqayyoollee naaf adeemsu akka nama sammuu fayyaduu danda'utti yaadeen beekan. Nagaan akka isaan jiru yaab. Yaabbii garmi nagaan akka isaan jiru. Akka guyyaa tokko na dinqe haasaasa dargaggoonni keenya jiru nama Duubaay kana keessaa hin bo'uunadha. Ani dhe dhugaa waaqayyo digirii lamaa fi dippiloomaa tokko baadhin abidda dhaamsaa ture. Dhaggeeffadhu akkaataan itti haasa'u. Hin barne jechuun nama baratee. Waa manni rakkina manni nagarra hin jiru yoo si taasa'u. Nama kanaa beekaa godha jechuudha. Maalitti waan hundumaayyuu. Dhugaa beekaa godhaan. Kanaafuu Abdii Raggaasaa agartee maali Yesuus Kiristoos yoo dhuguma waaqa ta'e na ajjeesee abulu na ajjeesee hin bulu taanaan garuu daas godhee tuqaa kaa'ee deebi'a. Jarjara akka kuuf akka taati miti gooftaan keenya garuu xiqqoo ishee manuma keessatti kaasen. Maal jira yeroo baay'ee jechoota jechuun waanuma wanti waaqayyoo akka keenya otoo ta'e immoo maaliif hin hambisnu yookaan an akka namicha sanatti ilma namaa kan jedhamu addunyaa kana gubbaan jiru. Huubii nyaarrii ganamamni uumamni addunyaa kana gubbaan jiru waaqayyoo rifata akka keenya ta'e. Dhimmi itti waaqayyoon gaffidee dhimma keenya waan ta'e waaqayyoo rifataa ammatti moggaasuu hin dandeenyu malee. Ammaa nama godha. Kanaafi Yesuus kun waaqayyo kun ammuma waan homaa tokko gochuu hin dandeenyetti malatti ammuma namaa sodaatamuu dadhabee inni ulfaata baay'ee nama sodaachisas. Waama keessa dhaguun beekamu Oromoon dhugaa waaqayyo boloqqee nyaachaa isa keekii bargarii nyaate qilleensa tol dabadabuu sagaleedha. Dhugumatti. Obii boloqqee nyaataan bara. Abadee isaatti haa godinsa kee ganni baay'ee boloqqee nyaata. Amma waa'ee jara maqaa ishee denna waa'ee jara warreebanii maallee ilaalate mannaanna. Mina gabbaa. An qabsaa jireenya dhuunfaa kooti malee qabsaa biyyaas miti aktiivista ayidella. An personaalii dhuunfaa nama jireenya mataa isaa tikfatuu fi jireenya mataa jiraatu. Kan kee lafa geessee waa'ee biyya quufee tokko waa'ee biyya doolaara machaa'ee tokko waa'ee hunduma keenya argaa dhaloota amma dhufe kana daandiidhuma jireenyaa wallaalle karaadhuma jireenyaa nu argaa bade kanaaf beektaa guddachuus kan dadhabnu sadarkaama tokkollee hiikuu kan dadhabnuu fi sila rasaችን አናስብም waa'ee keenya yaannu waa'ee wanta biraati kan nuti olii gadi oofaa oolle sana keessa immoo waaqayyo baay'ee tajaajila biyyaa tammayyuu maqaa muudamoo waldaan kiristaanaa kennitee ni waamuun. Addana geenye garuu kalli walii ta'e. Eegade midhaan nyaannaan dhugaan Kiristoos sistema yoo dhuguma waaqayyo waaqa ta'een jedheen. Isaan akkedha. Gombisaa kee rukuteen jedheen. Kaazinaa kee rukuteen jedheen. Ulfina isaa sitti agarsiisee sanaaf hin jedheen.
waan si kaafate waaqa iddoo arsatti si adeemsu hin jedhe. Unati irraa no. Amma waa'ee miliyoon dirifateeti nama meeqatu ganeemu shaadaan qabanne malee. Sana siin jedha bar karaan harkaa banii kan addana keessatti nam miidiyaattis bee akka miliyoon faa dhufee akka diraggaa waajjaa gara jaakaasuu deemale. Nama kaleessa gadi bu'ee suufii uffatee amantoota tajaajilu simboo qabu addana gee araadaa ta'e meeqa jira cheenii fi teemuu irraa wayyaa guure yelibsa araada. Unati irraa no. Dhugaa waaqayyo. Nama meeqa intala dinqa daddi isaanii dubbadde intala tokkotu biyya keenyaati. Nama yeroo jalqabam naaka shamarree yeroo jalqabam naaka intala sana. Dhugaa akkaataa ajaa'ibatti waaqayyo afaan ishee wajjin jira. Katariin turtee galteeti kun amma budaa birti. Baranaa tuun tiiktagee mari'uu isheen arge. Ammaalan godhee maaliif dallantee sun beekinatti mufatteette sirba acee sirbiti. Ishee miti deebi'e amma na sheeqittan deebi'e. Mana ishee keessa gaafa naqu isheedha. Obboleessa ishee bilee gaafa maal maatii hundumaa biloo gootee fixxee isheen hin jirtu mifaa akka ishee turii miti naan jedhe biraa jira. Gaafa naqee dubbisu natti qaradde biloofi. Bamni hin taane rakkinni Yesuus nama hin gansiisu beelli Yesuus nama hin gansiisu. Wanti Yesuus si gansiisu yoo jiraate siluma gurra keetu garaa kee keessa jira. Araadaa ta'uu barbaaddu mas hundi keessan indaalleen keenya faaraadha baraatu. Are karaa Yesuusin natti dhufnaan kan akka koo faaraan hin jiru. Yaa macarrashaa faaraan nai. Amma namni hundumtuu araadaadha amma yaadu namni hundumtuu inni araadaa ne tiiktokii kuma 100 qaba araadaadha. Hordoftoota qaba araadaadha. Surree babal'ataa araadaadha. Caama guguddaa kaata araadaadha. Annagaagariin isaa istaaliidha araadaadha. Araadaan araadaa caalu nama waa'een guyyaa borii addunyaa waaqayyoo keessatti ifeefidha. Kanaas araadaan araadaa caalu nama jilbeenfatee Yesuus wajjin haasa'udha. Waa'ee ofii isaati identitii mataa isaati nama Kiristoos faana haasa'udha. Araadaan araadaa caalu dhugaa rabbisitti maal. Moofaa antuutii yoo asii nyaatte burga nama baaftee gattuudhaani araadaaf hin fakkeessin. Ante faaraan anchi faaraan Egzaabirii ne faaraan. Faaraa jechuun garuu boolla du'aa isaan agarreedha. Faaraa jechuun dhoqqee itti kufanii isa keessaa godhanii keessa fiigu. Faaraa jechuun waan uumamee fiiyyuu isa hin beeknedha faaraa. Si garamni? Silaatiiti namni faaraa ta'e gowwaa ta'e Yesuus hin barbini amma garuu namni araadaa ta'e Yesuus hin barbu. Dhugaa waaqayyo baay'ee maraadoo barbaada taanaan injiinara Yesuus hin ta'e. Dhugaa waaqayyo paayileetii Yesuus hin ta'e. Addunyaa waaqayyo keessaa fura qulqulluudhaan barraa oolu ta'e. Waaqayyo wajjin gaafa haasoftu waan qilleensa kana garraa malee waan lafarraan siin haasofsiisu waaqayyo. Maaliif? Asitti taaseera Kiristoos biyyi lafaa gidiraaf dhiphinaan guutuudha jedhe. Kanas darabaa biyya lafaa kee jirtu wedhe dhumataadha bakka. Akka ittiin biyya lafaa mootummoo jilbeenfadhu kadhadhu. Fayyaa sii kennira waaqayyo hojii kee hojjedhu. Sammuu sii kennira nagaa ittiin jiraadhu sammuu waaqa sii kenne bineensarraa adda godhe. Doolaarri samiirraa yuuroon samiirraa faranjiin Ameerikaarraa siikoo tokko hin jiru. Waaqayyo garuu gaafa nama siikaatu lafa uffatan uffanne lafa fuula isaanii kanne kanayyuu lafa dhoqqaa kanayyuu siikaasa waaqayyo. Wanta keessa jiru ajaja ol sii baafti isa dhossite. Anga waaqayyo waa siin ajajiitti minimaa himataan wanti dhufu tokko illee hin jiru. Ani gaafa dhugaa waaqa waa'ee Yesuusin haasa'u bataam imooshinaal hin tajaajila mini hin ta'u alaaqu. Si galamni bara namni gabbee aktiivist